kanarratti waan baay'ee isinii fide studio bakka garagaraa deemaa shaashaa isin godhaatiin ture. Arramu dirree dhoottiin argama. Biyyattiin argama ka. Maaltu jira yettano artistoota baay'ee hangafoota warreen hojii babbareedoodhaan fiilmii garagaraa bakka garagaraatti beeytan qabadhee isiniif dhihaadheetiin jira. Keessaafu tibbana fiilmii haaraa YouTube channelii mataa isaanii banatanii waan haaraan warreen dhufanii jiranidha. Ani moga biyyatteetirraa maal nu daawwachiisa Zabidaa shaashaa ettanii ooyiruu keessatti argama akka agartan kanatti akka aadaatiyyaa akka naannoo kiyyaa jireenya kiyya ka fakkaatu sagantaa ajaa'iba shaashaatti jettan irraa barattan ittis wal gargaartan ittis wal biraan dhaabbattanii wajjin shaashaa kan itti goonu taha turtii gaarii na wajjin godha duraan dursee baga qacellotti nasi mattan hangafarraa eegalamaa miti. Duraan dursee arraantana hireetan arkachuu kiyyatti Zabidaa shaashaa wajjin wal arkuu kiyyatti hedduun gammade. Zabidaan shaashaa maal yoo kan jettan ta'e Zabidaan shaashaadha dhaltuu dirree dhawaa taate sabboon tola. Deebi'iiti waa hedduudhaan nuti YouTube irratti nu garsiisaa turte tanaafuu baga neegaa nu dhufte galatoomiin jedhan. Galatoomii artistiin kun gaa fiilmii garagaraatti irratti beeytanii Alishoo yookaan immoo maqaa qoosaatiin? Kan dhugaadha Aliidha. Kan qoosaadha kan namni itti na beeku. Baay'eetti. Maqaa artiidha Sheekh Mansuurin na beekan. Sheekh Mansuur waa Sheekh Mansuur diraama takka wajjin daleenetti jirra miti? Daleenee jirra. Abbaa manaan. Mee ammaan tana gaa dirree dhawaatti irratti sochii gaarii warri godhu jiru isin kana warri jiran kanaan isin beeksisa. Sabriina artistii ammaan tana ola deemtu kavara bareedaan dhuftee jirti ammoo viidiyoo bareedaadhaan waa hedduu dalagaati jirti. Gamanaan immoo Khadiir Haramayaa weellisaa sirba walidhiyaachurraa Aziza jaalaltii maagarti kana dhageenyaati kanaan shaashaa jechaati itti guddanne ammas immoo kara fiilmiitii fi diraamaa babbareedaa gaggabaabaa fi kan kutaadhaan torbaanitti akkanatti dhufuun dhufeeti jira. Gamasiin immoo biiftuu jaamti kavara bareedaa daleedee isin dhihoo kana dhuftee jirti. Gamasiin immoo obboleessi kiyya kubbaa taphataa kubbaatii gaashuu jaama yookaan immoo Muhammad Ibrahim ganda keessatti nuti akkas janneeti walii amna nuti hundini ganda kana warra jiraatota ganda kana akkasumattis karaa ammistanyaa miti caattaraati waa hedduu wajjin haasoyine wajjin turraa jechuudha. Gama Khadiiroo dhufne Khadiiroo dura wal bari baay'ee duraan dursee baga nagaanatii karaa biyyateetii dhufteen sinja galatoomi qacelloon nasi mattanii jirtanii ooyiruu isaan jira ilaa ooyiruu sifinnee jirra dhuga amma asumaanuu kan hundinuu beeytee akkuma nu beeytanitti diraamaa fi waan adda addaatis sirbaanis nama kun warri as jiru ijoolleen tun ijoollee artii irratti dadhabaa jirtu ammallee if duraafillee warra sossoyee waan guddaa takkarra gahuu danda'u jechuu artii afaan oromoo kana yeroo jennu kan dhaalu nama jiru dhaalaa deema si galee waan san taatee jecha anis akkuma na beeytanii Khadiir Haramayaa jechuun kun anuma Khadiir Haramayaa harkaan saatu faayaa jaalala isaa xiqqaa guddaan booyaa jaa kuni beeyte olirraayee katabamee dhufe malee walolotii yaamiti waloloo ammee xiqqooti waloloo ammee xiqqoo waan taatee gaa amman tana gaafii silaa na gaafattu yoo jiraate asumaan gamanaan deebi'a hangafarraa eegalama jeeti kaasuu inni duraasirraa eegalamu jira fiilmii baay'ee daleedee jirta diraamaa daleedee jirta ammas fiilmii tokko kan fiilmiin amman tana fuulduraaf eegamu kan afaan oromootiin dalagame afaan ingiliffaatiin hiikaansaa jala barreeffamee jira. Fiilmiin san sardama jedhama gaaf 15f fiilma silaa amata 3 dalagamu akka dandeettiitii fi akka daaliteera keenya fira ajaaniin warra daamaati artii tana keessatti gahee guddaa nama taphatu isaas galateeffachuuf fedha gamanaan isarraayis muuxannoo hedduun furadhe garuu fiilmni kun eebbifamuudhaaf yeroo muraasa takkaatu hafee waan takka waan sirraa'uun jira san eega sirreessinee booda karaa handhuura biyya teenya Finfinneetti eebbifame san booda biyya cufaa keessatti akka jirutti Oromiyaas ta'e Itoophiyaas itti ilaalamaa jechuudha. Addaani simura gama kee deebinee amma mee maalirra jirtaati maal hojjechaa fiilmii baay'ee irratti si beeyna namni si beeyin hin jiru akkuma dirree dhawu ture si wajjin shaashaan jechaa ture magaalaa keessa deddeemaatiin ture namni hundinuu Alishoo dilan akkanitti nama beekama nama waan baay'ee ummataaf dalage akkasumattis Khadiir Haramaayis akkasuma sanii jecha mee maalirra jirtan jireenyi keessan maal fakkaatu hojii keessanoo amma akkamitti hojjechaa jirtan akkamii wanni kun mee kana namni duubaa waan jiru hin beeku beekta. Duraan dursee har'a guutuu magaalaa keessa hojii deemaa turreette deebiiti namni irra guddaa Alishoo gisee siinjaan arkeetiin jiraate kan alhamdulillah rabbil alamin jaalala ummanni oromoo naa qabu ibsa takka deebiiti jaalattuun eessaa dhufte afaan oromootiin waan hin hojjedheef jaalattuun tun dhufte
duraan dursee deebi'iti ammaan tan nuti haalli itti jirru aartii tana guddisuudhaaf kara cufaanuu kufnee kaanee baha bu'ii meeqa keessa dabarree itti jirra jechuudha. Garuu immoo haala takkaatu uumama aartii tana keessatti haalli uumamu maal yoo jette waan dalagnuu kana keessatti baha bu'ii keenya kan namni nuun himatu waan nu hubanneef jecha maali wanni nu hubanne duraan haala gadadootii fi sirni gabrummaadha hacuuccaa sammuurra nu taa'ee sodaa nu keessatti uume ture. Ammaan tana hiree gaarii harkannee afaan keenyaan barreessine afaan keenyaan dubbanne aadaa teenya guddisuudhaaf hiree harkannee kana irratti hirkannee kan karaa aartii teenya guddisuudhaaf maali yoo ta'e kaayoo nuti qabnu duraanis aartistoota keenya gurguddaan akka kabajamoo Dr. Aartist Alii Birraafaa, Ali Shabboo, Adam Haaruun, Kadir Sayyid isaan kana cufaatu warri afaan Oromootiin ittiin beela'anii ittiin dheebotanii biyyarraa ittiin baqatanii kan du'es itti du'e afaan kan nutii fi dhaalma dabarsanii jechuudha. Nutis dhaalma kana dabarsuudhaaf hojii gahee mataa keenya waan rabbiin nu keessatti uume afaan Oromootiin nu badhaase aartii tan gaggeessuudhaaf dirqama nurra jiru fudhanneeti tarkaanfii keenya takka jennee jalqabnee jirra jechuudha. Takka jennee gizee jalqabnu haala yuutuubii mataa keenyaa ittiin banannee socho'insarra jirra. Yuutuubii keenya kana namoonni garii hubatanii irra guddaan warri biyya alaa taa'u nu deeggaraa jiran deeggarsa sammuutii fi deeggarsa birootiinis isaanis haa galatooman hawwii isaan qabanii fi aartii Oromoodhaaf gahee guddaa shoora guddaa taphachuuf jiran kanaaf ammallee ta'u galatoomaan ja'an garuu immoo waan takkaa jira aartii tan irratti yeroo nuti dalaynu ijoollee dhadhaalchifnaa akka aartiin tun hin masheenne jenneeti deemaa jirra. Garuu immoo akka masheentu godhuudhaaf akka nuti socho'insan goone haala garii takkaatu mul'ata. Wanni mul'atu maaliin hojjettu ta'e dadhabbii mataa keenyaa odoon ta'e dadhabbiin hawaasni takka keessatti mul'atu ni jira. Dadhabbiin kun maal fa'aadha kan hojjettu yoo ta'e manoota takkaa jira amma nuti bikka kaastii godhannee lookeeshinaaf laallannu jira. Diraamaan dalaguuf deemnu takka filmiin dalaguuf hojjechuuf deemnu afaan Oromootiin sodaan qabu akka sodaan qabne odoo beekaniiti haala mana itti nuti laallanne san filma kana wajjin deema kan jennu mana san gizee laallan mana kana keessatti dalaguudhaaf gaafii gizee dhiyeessineef gaafii tana haala akkamiin kan nu deebisan ta'a hagarii dalagadhaa jaa gizee jaarsi dalagadhaa jee jaartiin nu dhoorkitti ta'a takka. Deebi'ee abbootiin qabeenyaatis kan as jiran xiqqisoo maqina sammuudhaa hin qaban maal nuti baajaaj baasaa waa meeqa godhaati ijoollee bikka walitti qabne aartiin dirree dhawaa keessatti uumamteeti ijoolleen dirree dhawaadhaa akka jiranitti haadharraa abbarraa qabiiti xiqqaan amma jirulleen aartii keessa uumamee jira. Aartii tana isaan ifa baasuudhaaf nuti isaan kana kaasti goonee fidnee daleessifna. Kanaafuu aartii tana haala kanaan dhaalchifna jennee odoo deemnu wanni hamilee nu cabsu wanniin akkaan amma tuqe waan mana dhabuudhaa hoteela keessatti dalaguu feenu hoteelatti dalaguu feenu san hoteela Oromoodhaa yoo ta'e yookaan bikka san kaasti godhannee laallen ittiin dalaynee jenne waan hamilee nu cabsaatu mul'ataa jechuu bikka akkasitti maali hamilee nu cabsu akkan dalaganneef takka akka hin hojjanneef wanni godhan hayyama nu diduufaa san booda maal goona isteeppii lammadaatti mana sanii gattee laallanneeti mana akkasitti dheenee dalaynaa jechuudha. Dalagaan teenyaas artifisheel akkan taane waan takkaa jira yeroo nuti tujjaara taanee dalaynu diraamaa san diraamaa kanarratti wanni nu barbaachisa bishaan nyaata yookaan ta'u ta'e tujjaarummaa san kan ibsu nyaanni san hin jiru kun maali diinaggee harkaa dhabuu keenya odoo diinaggee qabaanne filmii akka gaarii dalayneeti haala biyyoolessaatii miti haala addunyaa irratti akka afaan Oromoo kun beekamee akka uummanni onnate yeroo takka namni jaabar jechaaf waan jaanii jira maal jaan bar abaluu kun faranjiidha faranjiin nu caalteetii miti akka afaan Oromoo kanaan dalaynee afaan Oromoo kun beekamee addunyaa irratti leelisee mul'atu san booda maal jechuu qaban akka bar an Oromoodha sabni biroolleen akka jiru godhuu danda'uudhaaf tattaafirra jirra waan tattaafi kanarraan dhorku wannoota takka waan gufuu nu taati jira tan waan siinjaa. Kanammoo hawaasni beekee furuu danda'a jechuudha. Kaniin ammaan tana kaniin maaliif daawwattoonni namootni baay'een namoota fiilmii dalagu namoota diraamaa dalagu kana fuula dura irratti hogguu harkan wanni hundinuu guutamee fi wanni hundinuu tahee kan hojjechaa jiran itti fakkaata. Haalli ammaati keessa jirtu haalli ati ammattiin hojjechaa jirtu fiilmii meeqa hojjette yuutuubii kee kana hoo eegabante hangam takka akkamitti deemaa jira waan jiru maaliif uummanni waan si beekuu qabaniif jecha mee waan san irratti akkanaaf haasuytu. Galatoomii dhugaadha gaafii gaafatamtuu qabdu na gaafatte yuutuuba kana ittiin fayyadamu odoon ta'een Oromoodhaaf ittiin fayyaduuf maali afaan kiyya kana achirratti beeksisuuf guddisuuf kan hin takkatti seen faayidaa fi miti garuu immoo faayidaan barbaachisaa
sochisa ammaan tana haalli inni anti jiru eegaan YouTube kana bane toora baatii afurii ta'a baatii afuran kana keessatti sila akka Oromootiin subscribe khiyya guddachuu qaba ture takka rakkinni ummata keenya bira jiru haala takka waan hin hubadhee jira irra guddaa warri biyya alaa jiru ifi warri biyya keessa jirus diraamaa keenya kana jaalachuu keessaa fi afaan Oromoo isaanii kana jaalachuu keessaa maal kan goolan ta'a filaatii kanaan laalan yeroo san gizee laalan subscribe chirratti godhuu kana ni dagatan like umaat deema ifi wanti deema viyooraat deema malee waan subscribe jiru ni dhaba tanaaf karaa kanaan dhaamsa kiyyoon ni dabarsu fedhu yuutubaroo akka keenya kana cufaafu filaatiidhaan laaluun san badiin qabdu ummoo moobaayila isaaniitiin dura subscribe godhanii sanitti yoo dabraniin fedha subscribe kiyya xiqqaadha amma 16,000 jira baatii afur keessatti ammoo akkaan eegeedhaan akkaan itti ka'een 100 takka baatii takka keessatti yookaan gaaf 5 keessattuu ni seena jeetii yaade haala sanii jechuu ka subscribe takkaan hujii kana eegaan jalqabee bara dheeraadha toora amata 15 kanaan keessa jira ammoo amata 15 kana keessatti wanni fayyadameen jiru jechuu kara diinagdeetiin odoo akka Oromoon afaan isaanii afaan keenya kana kan guddisu jiruun na cinaa dhaabbatanii an nama ifiifu dirjitii filima nama birootillee nama dandee'oo ta'u qabaa ture tanaafu huccuftinuu rakkinni maali yoo kan jennu ta'e abbootiin diinagdee nu jajjabeessuu nu cinaa dhaabbachuun dirqama isaanii garuu anammaan tana haalli amma itti jiru YouTube eegaan banee baatii afur mookaan baatii afuran kana keessatti maalleenii zaaba maallaqa san gana nan seenne jechuu ammoo maallaqa kanaa midibbiin kanaa oli namni keenya wal cinaa dhaabbachuu fi anaa kana bikka takka na kaayuu takka haalaan an itti jiru kana hubatanii na cinaa dhaabbachuun dirqama isaaniitiin jira. Dhugaadha waa hedduu haasoyna daawwattoota keenya dirree dhawaa kanarra waan baay'eetu jira namoota amma akkana fuula dura irratti nuti agarree dirree dhawaa gizee dhufan namni hundinuu arkee viidiyoo wajjin dalagu waa'ee dirree dhawaa waan isaan barbaadan irratti fiilmii isaa ta'u gara viidiyooti gara hundaan jechuudha bakkaas sirreessanii fi namoonni san akka dalagan ni godhan garuu warri dirree dhawaa ijoolleen dirree dhawaa aartii dirree dhawaa keessa dalagu jettu maalirra jiran jennee yoo agarra akka biyyattiyaatti dhugaa isinitti himuudha hedduun addagaham wanni takka hin jiru istiidiyoon nagayaa takka kan namni dhaqee waati dalaguu danda'u tokko hin jiru yoo warri jirus warri xiqqishoo yaalus meeshaa nagayaan qaban lammaffaa YouTube makanaa bananii wal support godhuu irratti namni keenya hedduu rakkisaa hedduu diraamaa isaan ijoolleen tun dalagan gaa namootni YouTube irra seenanii ilaalleen jiru nuti akka Oromootitti akka walii galaa viidiyoon takka hugguu bahee karaa fedhen haa ta'u qodaatu garagara malee nuti wanni waloo waliin qabnu Oromummaa sanis jecha nuti walitti dhufne harargee qofa kan abaluu qofa jechuun qabnu YouTube subscribe godhuun immoo waan guddaa ta'eetii si miti hanqa sa'aatii qishoota muraasa takka ilaaltaniif YouTube isaan qasuma isinirraa waan guddaa ta'eetii miti moor immoo warra akkana waan gaggaarii dalagan agartee adishoo waan ati ammaan tana dalaydu kun dhalootaaf dabraa si boodaas namoota biraatiitu dhufaa bara waan safaaxaa miti saniif jecha namni wal cinaa dhaabbachuu qaba kaameraan amma gizeen harku kaameraa abbaa tokko hin qabdu akkaan harkutti jiru kanatti viidiyoo edit gootee amma waan fiilmii garagaraa amma akka dirree dhawaa sila namoota agartee amma namoota fakkeenya naa ta'u isiniin kun Kadiraa Ramaayitii fi isa sirba isaa dhagahaatiin as gahee agartee namootni akkanaa kun immoo hugguu akkanatti booda taafanii jiran amma Kadiiroo waan bareedaa dalagu jira YouTube irratti harkutti hin jira wal support godhu viidiyoo laaluu fi hin kafaltanii barisin miti saniif jecha waan dilas akkasitti yoo agartee wifi dhaan wanni kun wanni ilaalamu isaaniif immoo ijoollee tanaaf immoo faayidaa qaba ummataaf dareeni jaani amma namoota rakkate baay'ee fiddanii gama social media namni akka argu amma namoota naniin eeyni guutuu harkutti hin jira ijoollee ganda xiyyaa akkuma walii gala akka dirree dhawaati maaliif nuti sagalee nama nuu ta'uu hin qabnu kanani beektan gizee hundaan jechaasii jira waliif sagalee ta'uu danda'uu qabna akka walirra jiru osoo waliin tuffatin wal cinaa dhaabbachuu qabna gama Kadiraa Ramaayaa deebiitiin as deebi'a Kadiraa Ramaayaa gaa waliddi haachuuraan feemiin dalagu ture yaadannoo yeroo dheeraa ammas sirba keessi hoosiyaamanii si wajjin jiraachuuf muradde kajoo kan gaafan walaloon naaf sirraa'u qaba jee yaadu gaafan ani wallisuun qaba jee ani yaadu gaafa sanirraa eegalee gaa nama na guddise gama aartiitiin nama na duraas muuxannoo qabuusi saniif jecha ammaan tan immoo gama YouTube'itiin dhufee jira ani hedduu gammadeetiin jira uummanni Oromoo si cinaa jiranis hedduu harkuttiin jira waan gaariidha Kadiiroo mi akkam ture naa himime walii dhiyaachuura sirba sanirraa dura naa eegali sirba san dura namni yaadachuu qaba sirbi san ti bara 2002 keessa ture bara 2002 ture jechuu yeroo sanirraa amma gizee ilaalle gaa bara 2002 amata waliigala amata 12 jechuu sirbi san kan jiru yeroo san dhugaadha ka sirba kana yeroo anis mataa kiyyaafis eegalu Taaju Shurrubbee faa wajjin eegalle Taaju Shurrubbeen akkuma beeytutti kaatis gandatti beeytaani ilma gandaa ture ammi xiqqoonnis akkuma nu barreessutti inninis nu wajjin ganda gala gaa sababa saditti atillee yeroo san keessa turte jechuu yeroo san keessa ammi xiqqaafaa ture Taaju Shurrubbee Raajuu Mahammad fi ammas Abdishuu amma yookaan jiru Jabuuti jira isa san faa ture yeroo nuti akkasitti deemnee nuti afaan Oromoo kana gaa yeroo san keessa amata 3 guutu osoo sirbi kunuu kanaafuu mijaawin yeroo naan sirba kana seenu deemu akkanumatti seentu bardura sirba kana ani taa'ee nin barreessa Kadiir Martuuti gaddise yeroo san keessa bara 90 fi 97 keessa Kadiir Martuuti fi Henook ni beeyta ka isaan lameeni
warri gadhiise haa Qadiir Martuu kuni nama umrii isaa hanganaati nutis dalaguu dandeenya yoo qamanaan baanee jechaaf afaan kana walirratti ni eegan beekte afaan Oromoo namu gahee mataa isaa qabaa yoo taphate taphni nama sanii Oromoo tana nama miliyoona 70 ta'uu baatu miliyoona 20 gale waan guddaa 50 irraa dhiste jechuudha santaasaaf akkasi gaagaafas nuti sossoonee yeroo dalaynu san sirba kana gaagaafasiin eegale atis gaafasuma waa'ee sirba kana maatis deemtee wallista mana barnootaatti waan adda addaatti yeroo san inanis fuudheetuma ammee xiqqaafaa bira taaju shurbeefaa bira sigeessu ture jechuudha gaafasanii yaadadhe yeroo san keessa ammas faraan baddeessaa ni agarree hin jiru jechuu dandeessa muniirii xiqqoo dhufee nu dararu ture muniir dhufeeti muuziqaa kana barachuu fadhanni isa ture yeroo san keessaan akkasii hawaash ture jechuu bikkisan Maamad Hawaash jaama yeroo san keessa namni sirbiin hin jiru jechuu akka hundutti anis yeroo san keessa deemee dalagee ture Finfinnee dhaqee eegas booda sirba guutuu arbamaa dalagee biraa hidhamee jechuu biraa hidhamee amas sagal na murteessee ama jaa hidhamee anis geeti baadheetiin bee hin duune ammas yeroon bee booda sirba tokkichaa san dalageetiin bar tokkichaa san beekaatiin gadhiisee Kaazizaa Joosan hedduu jaalatamaa ture FM irratti waanis FM dalagu ture gizee sanitti namootni baay'een jaalachaa turan filannaa sirbaatirra dhufa dhugaadha amma sirba kana jechuu amma sirba Kaazizaa Joo kana yeroo takka rooraastii gubbatti jechuu inni isaa galatomu maaliif namni tokko akkuma wal bira dura waa beekuuni gonni bara abbuma dura jiruu fi ifa jeebar innis bikka san irratti jechuu sirba san yeroo baasee ol baasee interview takka na godhe irratti sirba san qiyyatoo fi anaa kana walirra laaluuf namni yaadan hin jiru namni san yeroo sanii guutuun amma haala jiru amma ammoo as keessa kan guddatee jijjiirama fide jechuu namnummaa yeroo sanii guutuun jijjiiramee jiru sadarkaa sanarraa deebinee gaa hidhamee eegaan beeboodas akkasumas sirba siqichi yoonarraayis asumaan hin taphadhee siqichi sanis qiyyuma garuu sagaleedhaanis kaanama yaadachiisuunis ni jira yaansiin gargaara saniifuu gaa sirbi ammaan tana asiqi kootu natti jiru kun yee asiqi kootu natti asgama qiyyaati walidhiyaa curraa aziza jalalti magarti habibti sijalee dhugaati siqichi narraa siqichi narraa siqichi si gorsani sanuma fokkota kee gochi sinfeetu too ejji siqichi fokkota kee gochi sinfeetu too ejji siqichi fokkota kee gochi siqichi narraa siqichi narraa siqichi si gorsani sanuma fokkota kee gochi sirbi kunis gaa walitti tokkuma jechuu lakkuudha bar siqichi narraa yeroo asiqi kootu natti dalayne booda hay siqichi noo jiraachuun qabu jee anumaatitu waloloo kanas siqichi narraa asiqi jaa sirba namootni baay'een sirba viidiyoo irratti yoo wallisaa san arkuu baatan namootni baay'ee maqaa garagara amma khafaraan wallisee taajuu masalaa wallisee nama raajuudhaaf akka nafaa godhuutu jira maaliif waan viidiyoodhaan ijoollee hin arkine jechuu gizee sanitti ammas hanqinni maallaqaatis ni jira sirba kana dalaguudhaaf dirqama Finfinnee deeyxee rakkoo baay'eetu jira miti sanuma sanirraa ammammoo gama yaadamniin gama fiilmiitiin dhuftee jirta fiilmii isin an akka qiyyatti akka zabiidaatti akka nama biraatitti hin beeku garuu ummanni Oromoo warri biyya alaa jira warri biyya garagaraa jiran anarraa illee jalqabee jechuu fiilmiin nuti feenu fiilmiin nuti laaluu feenu if laaluu feenu jireenya keenya laaluu feenu bakka nuti jiraannu feenu ganda keenya feenu qob jannee ifii teenyaaf bakka hin fakkaatin ifii tiyyaaf viitsii takkaa'u kaniin hin oofne ifii isaaniitiif Ford irratti bahanii fiilmii dalagu achitti miilaa xaaxxafanii taa'u naayit kilabii nuti jireenya kanaan jireenya jiraanne yeroo hedduu fiilmiin keenya ka dalagamu yookaan diraamaan keenya ka dalagamu amma wanni isin irraa arku jiraan ganda keessa waan dhugaa jireenya namni jiraatu san baastanii garsiisaa jirtan san irraa dabaree immoo ammas ganda keessaas deddeemtanii namoota harka qalleeyyii ta'an karaa ummataa fidaati jirtu kun yoo yaadni akkamitti dhufee kanarraa hoo maal arku jirta wanni isin amma itti hojjechuu jirtan firii isaa arku jirtani namni takka waan takka hogguu dalagee firii isaa arku qaba firii isaa gideensi joo maallaqa miti maallaqa qofa osoo hin ta'in ummata Oromootirraa namni biyya alaa jiru namni biyya bakka garaagaraatirraa jiru isinii kafalameetiin akkamitti akka dalaydan niin bee bakkaan irraa bahe jireenyaan jiraadhee dabreen kafaltii takka hin jiru namu guuzuma walii oolee dalaga mee ilaalame alishoo amma fiilmii baay'ee irra jira diraamaa baay'ee irra jira mee isinis akkasumatti agartan gizee hedduu gizee isin kofalchiisuu agartan malee maal jiraachuu jira mucaan namni kun jettanii wanni isin beeytan hin jiru amma umrii tanaan immoo waan mataa isaa qabaachuu danda'u qaba namni kaisaafuu Dirreedawaa Harargee kana keessatti dalagu gamasiis rakkina akkanaatitu jira niin beekan gamasiis waan jiru niin beeka gama Finfinneetti garuu achitti namni dhihaatu immoo waa hunda arkachuudhaaf carraa qaba gamanatti immoo carraan hin jiru beeka asumaas asitti deddeebisu qofa ta'a jechuudha sanii jecha immoo uummanni Oromoo immoo kanarratti haa dhaabbatanii maaltu fe'isa nama ifii kana bar agartee siitutu haasuu qaba miti sii cinaa dhaabbachuu qaba isin Oromoo jettanii guif kannitan uummanni isif kannu qaba akkasuma miti amma jabaadha jechuun waan guddaa waan safaaxaa miti jabaadha jechuun waan guddaa kasan dabar immoo
oromoo miliyoona meeqa guutuu istiidiyoo akka isin feetan isin godhuun ni danda'an jechuudha ammallee haalli isin jirtan ummata biraa kanniin namootni baay'een waa'ee keessanii waan gaarii akkana himan ni beeka ifiiti jetti jechuudha yaadni kun eessarraa dhufee amma immoo haala kamiin deemu jirtan ka jawmu keessan ibsi amma haalli diraamaadha yeroo duraati nuti jechuu amma akka xiyyaatis akka alishootis yeroo laalu nu bira jirtu faayizaanis nu hundinuu gaa nuti beeyte wanni maan irra jirru jechuu haala gartee anis sirba kanarraa mee karaa diraamaa kanarratti haa dabru maaliif alishoo hanga gartee oofee jira jechuu diraamaa harargee kana keessatti alishoon hedduu tokko jaalatamaa hedduu tokko ni beeynaan jechuu akkasumatti gartee gizee laallu jechuu diraamaan kun maal barbaachisa yeruma hundaa'u yoo alishoo bikka kanatti dhaabbatee dubbate mana tokko kannitee fi manni kun abbaa manaa ta'ee alishoo as bahu faan harkan amma irra guddaa haadhuma as baasuu hin dandeenye abbaa as baafta adeera as baafta haadhammoo as baasuu hin dandeessu namni takka bar haadha qabaachuu qaba bar namni keenya ni hirmaatu kana alishoo haadha isaa qabaachuu qabu misaale dullattiin bar akkoon teessee jiraattu qabdi bar ummaadha bar ummaa isaati hojii yeroo dalagu namni san hin jiru as fiddu namni keenya siin ayyamu waan kana dhugaa sigale amantii wajji wal qabsiisa waan baay'ee rakkisaadha maaliif kanarratti artiin keenyas qabu sanumaafuu ammaan tana diraamaa irra gizee deebinee diraamumaan ammaan tana hojjechuuf deemnu amiir shoo eegali kana alishoo ana faayizaa garee takka taanee yeroo dalaynu garee sanirratti hedduu gartee nuti jechuu if qabnee akka oromootti if qabnee ummata oromoo kana haa bashannansiifnu afaan oromoo jidduutti haa baratan ni beeyna bar amma asirraa miti naannoo ameerikaa keessa namni jiraatu ijoolleen isaanii maalirra akka jiran beeyna yeroo diraamaa kana laalan ijoolleen isaanii muuf takka taataa amma immoo diraamaa jaamu kana laalan ijoolleen tun afaan oromoo habbaa takka yoo keessaa guyyaa irraa baratteef gaafa dhuftu isiif faayidaa qaba saniif jecha afaan oromoo kana keessa qofalchiisa ijoolleen akkasii mannu godhaa dalaguu turre jechuu tokkummaadhaan osoo deemnee dalaynu sanuma keessa kaa namuu beeytee akkuma ammaati dubbattee gaa namni sanumaafuu gaa amma aadaa qartee nuti akkaataa ittiin diraamaa ammaaf hojjechuu jirrutti diraamaan kun akkuma ati jette nu fakkaachuu qaba jireenya keenya fakkaachuu qaba diraamaa kanarratti nama nyaatee hin dhuynes garsiisuu qabna kan nyaatee dhuge qofaa miti manneen bebbereedaa yoo arkannes ittiin ni dalayna mana bareedaa san yoo nu hayyaman dalayna sani achi yoo nu didan ammoo nuti afaan oromoo dhaamsa keenya dabarfachuudhaaf erga afaan keenya keessa jiru dabarsuuf yoo feene gaara teenyeetu diraamaa ni dalayna jechuudha kaameeraa fudhannee deemnee dalaguu ni dandeenya sanuma hundaanuu tokkummaadhaan artii tanarratti amma yeroo laallu dirreedhaa tana keessa akka laallutti kaa diraamaa warri hojjetu keessa yeroo ammaa tana keessa nutumaa cacca'u jiranuuf fakkaata akkasumatti kaa nutis wanni ammaan tana kaa amiiroo irraa achi buqqaanee dalagachuu jiruun afaan tokko wali jibbineeti miti amiirshoodhaan jechuu afaan oromoo wajjin haa dalaynu ni dalayna laakiin ammoo nam tokko dandeettii mataa isaatiin gizee achi bee meeshaa tokko harkatee nama hedduu if jala uumee hojjechuu qaba rakkoo tiyyanaaf quba qabaachuu qaba ture jechuu kadiira ramaa nama akkamii maali inni kun maal barbaachisa jee yeroo kan anis akkaaniif danda'u na godhuu qaba kaa yuutuuba banadheetillee yoon kaameeraa takkallee taatu akkaan aniif dandee harkadhu na godhuu qaba hojiinillee diraamaan irra darbaa jechuu yoon harkadhee niira san hin bitachuu hin danda'a jechuu san dhabarraa nutis gamanatti as buqqaanee jechuu as buqqaaneetis afaan oromoo hin hambifne irra jirra jechuu na anis asuman namni akka annee tiyuubii kunis hedduu tokko ani bikka sanitti rakkoo hedduu na cinaa dhaabbate kaameeraadhaaf yeroo san nakkanni mee waan akkana ummata oromoo kanatti dubbadhee irra harkadhu jee nuti hundinuu ijoolleen artii afaan oromoo guutuu walitti dhufnee walaa sirbaan walaa diraamaan waan adda addaatiin ijoollee oromooti hojii afaan oromoo arraas borus ni dalayna sanuma gubbaan gaa nuti gama keenyaan jechuu wal jibbineeti miti amiir hojiinis haaluma gartee yeroo san keessa kaameeraa takka ilmaan oromoo irraa akkamittiin dhabaa jechuu sanii isaanirraa kophaa na baase anis kaameeraa harkadhus ilmaan oromooti kan itti fayyadamu kaameeraan kun ana qofaa miti waan tana taate jecha ani asumaan gaa afaan oromoo arraas diraamaa kanarratti itti cimnee an akkaan dalaguu qaceellotti ammas hawaasa keenyaa fi uummata oromoo kan biyya alaatii fi biyya keessa jirurra hedduu gammachuu hangam takka hangana jaalatanu arkeetiin jira niiraa yuutuuba arkuu baadhulle jaalala isaaniitiif waan jiru hunda itti fufna diraamaa ammas ooyiruu gabaree obboleeyyan wal fixu jirtu kanas asumaan keessatti diraamaa kanas hedduu ta'ee fi kanas gaa hanga dhuma isaa wajji ilaallame waan gaariidha maaliif seeteen ani akka kiyyatti jechuudha namni hundinuu yuutuubii takka yoo qabaate kun waan nama wallolchiisa wanni tokkolleen hin jiru garuu gizee takka if jaalachuun silaa jiraachuu baate namni dalagaa guuzaa wajjin dalagu finfinnee tanatti yoo achiin as baane siini takka namni dalaguudhaaf meeqa akka walirraa maallaqa fudhatu maallaqa isaa fudhatee deeme gaa kadiir laman deebi'u namtichi san jechuudha takka waraabbiidhaaf gubee hisaabaani agriimentiidhaan namni wajjin dalaga asitti immoo nuti akkuma haala jireenya keenyaa fi akkuma nuti itti jiraannitu sanuun tahin immoo namni wajjin jiraatu kun immoo oguu wajjin dalee ani qoftiin yooniin kan hin jawte yooniin kan if jaaladhu ta'e nama biraatu hojii dalaguu hin danda'u kun bakkuma hundaatti miidiyaa abbaa feetee bakka feetee yoo deete wanni kanaa kun jiru inni isaa qabaatu isiin isaa qabaatu inni isaa qabaatu ani isaa qabaatu inni isaa qabaatu nuti hundinuu walii dhufnee waliif subscribe goone wal promote yoo goone bakka guddaa geenya miti maal gana yuutuubiin dalagamnee bara akka oromootitti gana yuutuubaroonni baay'ee miiliyoonota meeqaatu nu fees yuutuubaroo ta'u jechuudha yuutuubiin immoo namni hundinuu uummanni oromoo moo seenee wal jajjabeessuu danda'uu qaba asii histii walii godhuun humaa takka faayidaan qaba asii dibbee walitti tumanii ani qofti naa qabaachuu jechuudha inni kadiiroon yoo gargaarame yoo inni kaameeraa kana qabaate har'a kaameeraa isaatiin teenyee waraabbamu jira waan qabuuf yoo hin qabaanne hoo bilbila kiyyaanuu yoo inni nan bilbila
jaalalleen qabaanii sanii waraabuun hin danda'amu miti hin qabu bara qabuutu walirra deemee waliif godhuu danda'a namni gaarii yoo ta'e fi isaatiif waliif gaarii ta'uu san dabaree immoo maaliif rakkinni hugguu dabare gisee hundaanumaaf dalagaa gisee hundaanumaaf guuzoo walajee qaniiniif jaaladhu yoo ta'e dabaree ammas agartee waan takka takka waanuma dalagumu kanarraa faayidaa kaniin barbaadu yoo ta'e nama namummaatu caala wanni hundinuu ni dabara maallaqniinis beekamtiinis wanni hundinuu ni dabara waliif gaarii yoo ta'ame uumaa miti bar miti ani saasawa dhadheereessee xiqqishoo shaashaa jechuu kanarraa irraan tana siireesteetiin waan garagaraa soo jiraga akka teessuma keenyaatti barcaa godhaatti jechaa jirru maaliif nuti haala keenyaa kana nuti jireenya keenyaatu kana saniif jecha protokoola minaamin illee kan nuuni jajjanne garuu YouTube illee subscribe godhaa kana moto baay'eetu jira itti aansee immoo haasoo keenya hin fixanne bar osoo haasoo hin fixatin karam deemtan kadistii dalaydu distii bakkuma jirtu kaayiti kamana biraatis dalagaa jirtan hoteela warri dalagaa jirtan waan garagaraa taatuma nu daawwadhaarra waa hedduutu jira alishoo keenya amma gaa YouTube bantee jirta akkaan harku kanatti meeshaalee hin qabdu gareedhaan dhuftanii walitti diraamaalee waan garagaraa waan xixiqqoo takka dalaydanii ummata biraan gahaati jirtan sun amma wanni isin xiqqishoodheettanii isin dalaydin amma ganda keessa deemtanii dalagaa namoota agartee rakkatanii jira warra halka qalleeyyii isin baasu jirtan kun dunyaarra Oromoon jirtu akka waan safaaxaa miti isin dalagu jirtan waan gaarii dalagu jirtanii maqaa YouTube keetis achumaanuu kaa jidduun si yaadachiisu akka ta'uuf YouTube keetirraa eegaliiti amma boodamuu ummata kanarraa maaltu eegama maal barbaadati ummata kanarraa ummanni kun agartee ummanni Oromoo kun niiraa lama yoo waliin baase nama isaa tokkicha kana nama Oromoof jee aarsaa kafalu jiru aartii sumuuniin qabne tan bilaashitti agartee qaxaramanitti illee hojjechaatti illee hin jirani barbarana wanni takka illee hin jiru sanii jecha meeha ummata Oromoo kana mee waa gaafatanii karraan dhabne kana mee maalati amma maaltu si feesisa ummanni Oromoo maali si cinaa haa dhaabbatan karamiin maali mee yaada keetti ibsadhu dhugaa keetiitii galatoomii ummata Oromoorraa wanni hin barbaadu takka dura subscribe kan lammadaa immoo an hojii hedduudhaan lafa kaayadhee jira toora 15 haa ta'u 20 haa ta'u hedduudha kana cufa dalaguudhaaf waa hedduu na barbaachisa takka kan dura an caatarraa keetiin ganda garaadaa dhufa dalaguudhaaf jechuudha waan hin dalaguuf deemu kana kaameeraa obboleeyyan kiyyaa irratti rarra'ee itti fayyadameetiin dalaguu fedha isaan kanaas hedduu ifachiisuun nadhaggeeffamaa kan isaan naniifanneen an ifiif amma saniiti dubbillee dheereessuun fedhu an arraan tana bika tana dhaabbadhee hagaarraa amata meeqa kan hin dalagu jiru waan na barbaachisa odoon Oromoo irraa arkachuu danda'uutiin ifiif miidhaa jira maal yottee obboleessa kiyyoon gaafadhe obboleetti xiyyoon gaafadhe irraan dhabu wanni gaafachuu sodaadhu keessi kiyya kun waa gaafachuu kanarratti xiqqishoo hudduu duubaan jaa tanaaf har'a eegana qoqqottanii na keessaa baaftan wanni na barbaachisu laaptooppiinis na barbaachisa kaameeraanis na barbaachisa hojii xiyyatan hojjechuudhaaf kompiitarrillee na barbaachisa haala danda'aniin nama yootuu garagaraan na dirmatee waan danda'aniin na cinaa dhaabbachuudhaan akka if boodan jenne tanaan dhaamsa dabarfadhaa jechuudha tanaafuu kan amma duraatiifis laayikii fi sheer naa godhaa kan jiran ifi sabskiraayib warri godhanis haa galatooman manni ilaa irraa itti daddalagu jirus takka kan hayyamanuu godhanis haa galatooman tanumaan dhaamsa qaba waan biroo isaaniin eeggadhaa jechuudha. Amma namootni uummanni Oromoo kana godhuun isaaniif salphaadha namni bahee kinas nuti rakkin akka Oromooti namni hundinuu namoota keessaafuu social media irra beekan kana bahanii fi isaaniif akka hanqa gaafatanii eega namni keenya nama keenya yoo dammeessite malee rakkisa kana waan hundinuu beeynu waan zabiidaa shaashaa bichaa miti kan hin beeku sadiif jecha uummanni Oromoo waan kan akka godhan akka nu wanni hin jenne abdii guddaa qabna ittis boonna Oromoon kun wal cinaa dhaabbachuudhaan beekamaadha waan kanaan miti deebiin isaa guyyaa muraasa keessatti akka deebi'u abdii guddaan qaba mee haadhi shooka diraamaa duraan ati daleedu keessa mudannoo ammas fiilmii irratti illee hogguu hirmaatu kan namni hin irraanfanne karaarra si gaafate mee haa daawwattoota keenyatti akka yaadachiisa diraamaaleen an dalaga keessa kaniin sharmaarkee aadamoojii dalagee jira kaniin yeroo iidaa dalagee jechuun sanoo kan jettu yoo ta'e inni intalatiyya aadhimeeti intalatiyya tanaa wajjin mana dhufuudhaaf afeerame an re'ee bituudhaaf iidaaf gideen jallaaba dhaqu jallaaba sanitti isaa dhaabbatu harkeetiin an soddatti isan beeku dhufee korbeessa lamatti hanneetiin takka gurguree takka kana mana fidee jechuudha kana kanaan hedduun beekame hedduudha namni kanaanis na beeka irra guddaa immoo way fadhiitoo irratti kaniin dalagee jira Sheekh Mansuur ta'ee Sheekh Mansuuree saniin irra guddaa ifatti kaniin bihee jechuudha filma duraa kaniin dalagee saniin ana wajjin immoo Abbaa Maammed ta'eetiin dalagee diraamaa iidaa amma kan lammadaa filmaan sardamaree fujeessan irratti gahee guddaadhaan taphadhe filmaan anu hawwiidhaan ifiif dalageetiin ifiif eeggachuu jira jechuudha kunis hedduun achisaa jira yoom gadhiifama rabbi umrii dheertuu nu haa kennu waan waliin agarru takka jechuudha diraamaa
ammas filminis filma seena qabeessa filma standard isaa eeggate jechuudha kan ammas oda awwaard irratti ittiin wal dorgomuuf deemnu jechuudha tanaaf kanallee gamanumaan akka isaan ummanni hawaasni oromoodha kana eeggatuun duuba gaa haasoo xiyya goolabuudhaaf haasoon nama ifachiisa tanaaf waan firii qabdu dubbadhee keessaa ba'uudhaaf hin deema anamma wannin eeggadhu akkuma reefuu dhaamsa dabarfadhee obboleen xiyyaas keessatti yaada xiyya isaan if keessaa naa dabarsu isaanitti hedduun galateeffadha ammoo yaa ummata oromoodha waan hin gaafadhe kana dhabee akkaan isinitti hin qaanfanne yeroo gabaabduu keessatti akka obboleettiin teenya Zabidaa Shaashaa dubbattetti akkaan harkadhu abdii guutuun qaba tanaafuu isin eeggachaatiin jira akkaawuntii xiyyaa fi bilbila xiyyaas yuutuubar irratti gama jabaruun gama jalaatiin ni deemti jechuudha gabaruudhaan eeggadhaati kanaan immoo wal cinaa dhaabbadhaati wal gargaaraa oromoo ni beekamna gargaarsaani akka wal hin qaanfachiisnes abdii guddaa irraa qabna ni waan ummata oromoo waan takka kadhadheerraa dhabeen beeku yeroo biraa immoo direedhaa dhufuun xiyyanoo lamu biyyatiyyaa guun dhufe immoo istiidiyoo mataa keetii qabaate kan Kadiir Haramayaatis agartee keessaafuu dargaggoota as jiran guutuu irra hirmaachisanii namoota gurguddaa agartee haawwan keenya warreen nuti ilaaluu feen warreen yaanne hunda haala bifa jaalatamaa ta'ee fi bifa nama barsiisuun nuu fidanii itti ilaalaa turre waan agartee professional ta'e waan bareedaa akka isin hojjechuu dandeessan ummata oromoo ka isin godhe kana moor akka isin galateeffatan abdii guddaan qaba arraan tana daawwattoota kiyya waa hedduu waan hin haasa'uun barbaanneef maaliif seetan nuti namoota baay'ee waan jiruuf jecha erguma qofa akka dabaruufi namootni baay'een asitti ni jirani gamanaan obboleettii biftuutu jira isinis artistii amma ola deemtuudha viidiyoo bareedaa dalagutti jirti icciitiidhaan dhagahee saniif jecha meegameessitii isin dabarsee isin immoo maal jetti maal yaada kannati kan jedhu immoo kan walii ilaalu tahaa sagantaan teenya dhumnee shaashaadhaanii waliin shaashaa jennaa turtii gaarii godhaa biftuu teenya. Akkam jirtan daawwattoota sagantaa Zabidaa Shaashaa akkam jirtan ilmaan oromoo nagayaa fayyaa keessanii ani yaadni nan kannachuuf fadhu uummanni keenya hedduu dadhabanii diraamaa babbareedaa filmii babbareedaa bu'aa ba'ii hedduu keessa bahanii waan oromoo gammachiisuuf jecha waan kana dalaganii nu biraan gahaniif ani galanni isaanii gargaaramuu qabanii wanni isaan fadhan hundinuu isaan bira akka arkatan tanaan isin gaafadhaa ilmaan oromoo isinitti illee hin qaanfannu artistoota keenya kana nu jajjabeessaa subscribe like share godhuudhaanis hin dagatinaa hedduu nu jajjabeessaa uummanni kun arra waan xiqqoo kanaan isin bira dhufee akka isin irraa hin qaanfanne abdii irraa qabna mi oromoo mararraa abdii qabna kanaafuu wanni isin yaaddan hunda ni milkooytan abshir isin cinaa jirra hedduu akka galatoomi maal nuuf iddee dhufu jirta chimaanu ani wallee haariya kilipii bareedaa wajjiniin qabadhee dhufu jira kabarii halaafama laafi bifa keetirraa kajoon fi wanta qooda malee kajoos dalageetiin jira wanta weeru mini qooda malee hiriini warri keessan didanis abaduu khiyasii yoo waliif nu qoodatan yoo waliif nu qoodatan nu baasuun dandeeni yoo waliif nu qoodatan yoo waliif nu qoodatan nu baasuun dandeeni ammallee sirbaa waan halaafama laafi bifa keetirraa kan jiru sirbaa artistii keenya jaalatamaa kabajamaa Adam Haruun haariyoomseetiin jira halaafama laafi bifa keetirraa jaalala dhugaatti naqabeessirraa halaafama laafi bifa keetirraa jaalala dhugaatti naqabeessirraa jaalle jechuu danda'eerarraa bareeda oromoo boona obarraa viidiyoo bareedaa kwalitii isaa eeggate ka oromoo boonsu fiddee akka dhuftu abdii guddaan qaba achirratti immoo dhufee ani akka Zabidaatitti Zabidaa Shaashaa gaafa viidiyoon san bahe immoo wajjin shaashaa wajjin godha waan takka wajjin haasoyna gamanaan immoo Sabriinaa Jamaal keessaafuu sirba weellistuu jaalatamtu Almaas Tafarraa hangafa teenya har'a lubbuun hin jirtu sirboota isii jaalatamoo keessa ichi hoodachaadha if kofaatti noolee gadi hoodachaadha if kofaatti noolee yaa babayete maka keessa koolee ija teessa duraa ete bu'aa malee kajo weellisteeti jirti amma immoo viidiyoo bareedaa dalagu jirti isiini ola deemtuu teenya
mee arraan tana gadi reedootti akka jirutti wal arkinee akka naannoo keenyaatti shaashaa jennee ooyiroota keessatti nyaasawaati jirra isinis kanarraa mee maal jette kan jawummoo gamesittiin isin geesse isin immoo turtii gaarii godha. Ashama harka fuunee jirtu daawwattoota Zabidaa Shaashaa duraan dursa atilleen galatoomi carraa kana naakanitee asitti naafeeruu keetiif akkuma beekamutti akkuma Zabidaa reefuu jettetti artistoota keenya warreen diraamaa hojjetan kasirboo hojjechaa jiran guddaarra hanga xiqqaatti Oromoon bal'oodha yoo gargaaran waan guddaadha jeetii yaada. Ali Shoon akkuma beekamutti waan hedduu isa feesisa gargaarsa hedduu isa barbaachisa. Waan isa barbaachisu kana Oromoon godhuu hin dadhabdu. Kuna waan namni takkaa godhu kompiitara laaptooppii waan amma inni isin gaafate kan namni takkaa inni godha diyaaspooraan biyyaalaa jiran akkuma beekamu ijoollee jajjabduu jira biyyaalaa keessallee akkasumas yuutuuba Zabidaatii sabskiraayib godhaa fi akkasumas Khadiir Haramaayyaadha biiftuu Abdallaatis yuutuuba banattee jirti sabskiraayib godhaa kayyallee asumaan sabskiraayib naa godhaadha Zabidaa Shaashaa akkuma beekamutti waan babbareedaa hojii bareedaa hojjechaa jirti isillee cinaa dhaabbadhaa galatoomaa turtii gaarii. Daawwattoota keenya egaa sagantaa tanaan akka Shaashaa jechaa irraa baratan abdii guddaan qaba warreen agartanii biyya yaadan naannoo keessa yaadan marti keessa nuga akka Shaashaa jettan abdiin qaba garuu ginin irraanfatina subscribe godhaa eessa jirtan kaniin isiniin jechuu barbaadu namoota baay'eetu magaalaa kana keessatti hogguu fiilmiin dalagamu hogguu diraamaan dalagamu gummaa garagaraa ijoolleen qaban achi keessatti hirmaatan ijoollee kana keessa Muhammad Ibrahim akka Itoophiyaatti akka Dirree Dhawaatitti dabaree biyya teenya yaamsisaa ture kilaboota 14 ol irratti taphachuudhaan nu yaamsisee jira keessaaf nuti warra Dirree Dhawaa akka Harargee guututti jechuudha Bunnaarraa eegalee Maabiraat Hayilee Jimmaa Abbaa Jifaar Hawaasaa kilaboota baay'ee taphatanii jiran tiimii gurguddaarra taphatee jira nuti immoo wal promote hin goonu wal bira hin dhaabbannu saniif jecha namootni keenya namni hedduu wal hin beeku ogummaan kee maal akka ta'e hin beeku amma immoo gama fiilmiitiin dhufee jira fiilmii Yaakubuu Jawurratti immoo staara ta'ee hay ama أما ما ندلسه. Shut up. لا ربي غيا. أجي دابني ساعة برا خروما هندانو شاشة قدرات تجرا إسحاق جيني مخول برو تها مدرة سوشيال ميديا يوتيوب رتي أركتني جرتني انترفينس قدر ما في ترى فيلمي خنا رتي مهرماتي أما متيمي خنا وجين هجت شجرة إني ما مال جاخن جومو خول لله تها أبسك بعد دخرة تكلين دي من وان سندلي دنقوتو من خيسن الدفع خيسن رادة لجواران تنا أنا ترتي كاري قدر إسنيمو. الشما جنة جرا سجنتا كوبي شاشة انترتينمنت إنه بريتي تجا زبيدة قاسم انت لجند خياتي كوبليتي تلالا هدو شرا ارتستو تبايخ أنا جينا في رخيتين هدو ناول فادان سنين جاسين داو جولين ارتي ججبو هدو جرا هدو والباس ندن ديما بيجي خيسافو دريدو في هررجي خيسا بيجي ارتي تستو تك هدو ربنا أن محمد إبراهيم موسى تنجامة يا مكو صادان قاشو نانجان أحمد موجم فيلميتين يعقوب جاني جرا يوتيوب بنو ديمنو سبورتي في فيلمي رد لقم يعقوب جامو ديما بنني سني جماعة براتين سبسكرايب ولي قدا هند خينيا هند خيسانو ولي قدا والججبيسا بليس خياري شو دراني رايم بيخا جانا بروجكت يزون تبدورا غافان دريدوا كنا ما استبدوا هدون بيخا هدون مان عندين كسيفر دون خديرة رماياتيس كسمان نقدسان هدو جرا والشنا دابدا روجا هندانو سبورتينس خبام ميلاتيس أرتي خيسا يا ماما روجا أرتيتين دريدوا خيسافو أكا إثيوبيا أكا برازيلي ترتي أما جنيسا جراجني يوف غافني تبتاني يخين روجا هندانو واللسانيس فيلمي خدلقوس إيسا جراجن تيدا بوداني فاينانسي في سبورتورين غونو نوتي دبي ولينتانو عن زبيدا أنا ما تدرون الخاص دندي أنا الراجلة خديرة رمايا هندا نيتيو أمي رسوند جولتيني أنجزين الكابي نوتي سبورتور غونو إيسا والجيسنا أكا باجينا خينيان أكا خينيا أرتيستو تا أكا هرجيتيس جابونين جران قبادانيس سينا إثيوبيا قدو إلى بيرابدين روان شافي دودان أحمد ميغفا بخاريفا هدو جرا بك سيفيامي هن كوفو غندا يوتو أما كدرو تبتو أما خيسا هدو جرا جن هندي أبدي مرة كلابا كدافر كشراتي تين أنت بدمي ماله ميك أنتم غندا خيسا خاف هدو جرا حالات دات نسخ بيجابه بكبرات جرن جرا أزو شرانر كنجت زعاماتيس نجرا نوري غبار جرن دبيولينتان أما دريدوا كنا ما فكني أفرد أكس دبيوليتان دنديتي متي دنديتي خكابو هدو جرا غندا خيسا لغار هدو جران هدو غرانا نياتن جولج أتلا
ganda yuutuu deemtu dandeettiin dandeenyaan bakka sanitti kana maaseenuudhaaf dhiibbaa hedduu jira. Nuti dhiibbaa meeqa keessa maal fakkaannee hanka sadarkaa kana keenya nuti beeka hedduu dhiibbaa jira gin namni keenyaas bakka san ka jiru laalee waan jiru dibbee waliin taanu isaan bakka qubbattis gandattis isaanumaa dhufee hooja kan dandeenye hundaa taphata ajaa'iba sitta hedduudha ani sangaan hawaasaa taphadhee amma jilbi xiyya miidhame malee yaakub irrattis khadiiroo faadhaa fi amiiroo faadhaafis hojii dalagadhe ammaas gadhiifamu faaya jiru irrattis kadalaganiin jira karaa artii akkaan deebi'u kan godhe saahiba xiyya tokkos ameerikaa irraa galatamu dalaguu qabdaa waan dandeessuun akka khadiirootu jira hayyee tanaan hedduu nu galatoomaa obboleeyyan keenya hundinuu alishoo youtube hedduu gargaaraa dandeettii isaa ol baasu nutumaa ol baasuu danda'a akkasitti akka zabidaan tun yaaddetti namayyuu gabbu'ee hundi yoo hojjete ol kaasuu ni dandeenya saniin dhaamsi fayyadamoo kabiraa subscribe fi share fi waa hundaan wal cinaa dhaabbadhaa akka dammoo kanarraa haala itti jirurraa akka baastan abdiin qaba hedduu isinis na ulfaadhaa artistoota keenya hundaa'u subscribe fi cinaa dhaabbadhaa waan jiruun wal support ol godhaa support ol haagoon hunjaa hedduu na galatooma. Daawwattoota keenya akkanaa fi akkas jecha wajjin haasawaa keessaaf waarraan tana wanni nuti haasoyini waan agartee serious ta'e irratti yeroo hedduu gizee mammaraadhu qofan argitan sagantaan teenya gama dhumaatitti achi deemtee jirti gama dhumaatitti wanni jechuu barbaaddan yoo jiraate carraan isiniif kan wanni ni jechuu fadhu galata ummata oromoo galatoonfachuu fadha jechuu tokkoffaa dura dursoo gaa rabbii kiyya lamada haadhati jechuu sadaffaa intalo takkaa jira caccabtuu jaariini isiisanis achumaan sani achitti kaa Fu'aadii fi Najmaa hiriyootansaa ilmaan oromoo mara warri kaameeraa kana bittanii as naa kannitanis galatooma ilmaan oromoo cufaatu nin galateeffadhaa maqa maqayyoon dhee waliin geewu miliyoona meeqa tanaaf cufa isaanii nin galateeffadhaa warraan wajji dalagu Khadiir Aannes Faayizaas ifi deebii Amir Shoyis deebii warraan duraa wajji dalagallee Iskandar Aliitii fi Sharmaar Keefaas baay'een isaan galateeffadhaa.